Nageenyi koo kabajaaf jaalala fartasiin fata kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel furtuu app. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana baankileen kam illee national ID wajjin liinkii akka godhatan yookiin immoo akka wal quunnamsiifatan jedhanii yeroo baay'ee dirqisiifataa jiru. Akkasumas immoo akkuma baankiin biyyoolessa Itoophiyaa ka ibsa baasanii guyyoota muraasa gidduutti namni kamillee akka ofirraa xumuru yookiin immoo digital ID isaa yookiin faayidaa namba ID wajjin wal quunnamsiisuu akka danda'u akkaawuntii baankii isaa baankileen kamillee ibsa garaagaraa baasanii jiru. Har'a akkamitti akkasiin bifa salphaadhaan asuma teessanii osoo yeroo keessan hin gubiin osoo gara mana baankiin deemin ofii keessanii baankii keessanii fi naashinaal ID keessa wal quunnamsiistanan isinitti agarsiisa. Tokkoon baankilee baankii muraasa isiniif kaa'ee jira jechuudha. Telegram chaanalii furtuu app irra liinkii isaa isiniif kaa'ee liinkii sanarra cuqaastanii gara fuulduraatti deemtanii salphaatti verification isaa xumurattu jechuudha. Amma akkuma beekamu baankilee muraasa jiran keessa kan akka baankii daldala Itoophiyaa, Awaash baankii, Hojii Gamtaa fi baankii Oromiyaa, baankii Sinqee, Wagagam baankii, Absiiniyaa, Niib baankilee hedduu Amaaraa baankii dabalatee baankilee garaagaraa liinkii isaa ni jiru. Isa gara Telegram chaanalii furtuu app deemneti wajjin liinkii salphaatti achi argattu jechuudha. Akkasiniif salphatuufan achi isinii kaa'ee gara Telegram chaanalii yookiin gara Telegramii appii keessanii seentanii ati furtuu app jettaniiti sarchi gootu. Ati furtuu app jettanii ati furtuu app jettanii gaafa isin sarchi gootan akka kanatti chaanaliin furtuu app isiniif dhufa jechuudha. Ati furtuu app jettanii sarchi gootanii gara keessaa gaafa seentan liinkiin kun akka kanatti kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf liinkii kana tokkoon isaa cuqaastanii kan barbaadan aktiivii godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf baankii tokkorraa yoon isin eegalu baankii daldala Itoophiyaa kan jiru kana liinkiin isaa iddoo kana jira. Irra kilikii akkasitti irra gadi cuqaastu. Gaafa irra cuqaastan fuula kana isinii fida. Jalqaba irratti isin maal gootu sarara tuttuqaa gara gubbaa jirtu kan irra kilikii gootaniiti. Open kan jettu kanatti kilikii gootu. Kan jalqaba irra jiru open iddoo jettutti kilikii taasistu. Open irratti kilikii gaafa isin gootan akka kanatti continue browser open isiniin jira. Continue jettaniiniti gara fuula duraatti deemtu fuula kana isinii baasa jechuudha. Amma kan daldala Itoophiyaa yookiin immoo Nigdi baankiin aktiivii gochaa jira jechuudha. Kanaan booda akkaawuntii nambarii keessan yookiin baankii keessan akkaawuntii keessan lafa kanatti guuttu. Fakkeenyaaf kan kiyya guuteen isinitti agarsiisa. Akka kanatti keessan hin guuttattu jechuudha. Guuttanii kanaan booda go OTP iddoo kanatti kilikii gootu. Isatti gaafa kilikii gootan akka kanatti ID yookiin immoo koodii lakkoofsa isinii ergaa jechuudha. Sakandii asii lakkaa'a. Gidduu kanatti karaa baankiitiin gara akkaawuntii keessaniitti yookiin immoo gara lakkoofsa ittiin akkaawuntii banatan irratti isiniif ergama koodiin. Fakkeenyaaf amma koodiin kan kiyya galee jira jechuudha. 557877 jedhee jira. Daqiiqaa 5f tura jechuudha. 557877 liinkiin kun kan inni turu daqiiqaa 5 qofaa fi kanaan booda verify open OTP iddoo jettu kanatti kilikii gootu. Irratti kilikii gootanii gaafa isin jettan akka kanatti gara fuulduraatti isin oofee fuula kana isinii fida jechuudha. Kun akkuma argitan fuula kana isinii fida. Fuula kana gaafa inni isinii fide login with code jedha. Akkasumas login with biometrics jedha jechuudha. Koodii yookiin immoo biometrics jedhanii seenii jedha. Kana lamaan amma national ID keenya fi akkaawuntii keenya wajjin wal quunnamsiisuuf jechuudha. Kana lamaan wal quunnamsiisuuf kan nuti deemaa jirruuf. Kan barbaadan irratti kilikii gochuu dandeessu. Yoo barbaadan login with code iddoo kanatti kilikii goonaa yookiin immoo kan lammaffaa kana irratti kilikii goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan tokkoffaa irratti kilikii godhee isin haa agarsiisu. Kanaan booda tokkoffaa irratti gaafa isin kilikii gootan faayidaa nambarii ID keessan asitti guutii jedha. Faan nambarii jechuun fuuldura national ID keessanii kan jiru jechuudha. Fuuldura national ID keessanii lakkoofsa jiru bakka duwwaa enter your fan number jedhee jira jechuudha. Fan number yookiin immoo faayidaa alas nambarii jechuudha. Isa iddoo kanatti tarreessitu yookiin iddoo kanatti guuttu. Iddoo kanatti gaafa lakkoofsicha guuttan fakkeenyaaf kan kiyya koppii godhee waan jiruuf bakka kanatti paste godha. Kanatti lakkoofsa gaafa isin guuttan send code kan jedhu isinii fida. Send code jennaan. Fan nambarii fin nambarii osoo hin taane fan nambarii karaa fuulduraatiin kan jiru. Karaa duubaa osoo hin taane karaa fuuldura karaa suurri keessanitti argamu karaa fuula dura national ID keessaniitiin kan jiru. Isa itti geessinee kana booda send code jennaan. Send code gaafa isin jettaniin kanatti koodii isiniif ergaa jechuudha gara lakkoofsattiin national ID baafattaniitti. Fakkeenyaaf kan kiyya amma OTP ergee jira jechuudha. OTP sana lakkoofsa OTP inni erge sana finnee ammallee bakka kanatti galchina jechuudha. Isa fakkeenyaaf amma meesejii jala galeetan ilaala. 5877 57 asittan guuta lakkoofsicha 67 amma lakkoofsicha guuteen jira. Lakkoofsicha kun akkuma argitan guuteen jira jechuudha. Lakkoofsa
lakkoofsa ittiin national ID banadheetti naaf ergame sana asitti guuteen jira. Kanaan booda verify iddoo jettu kanatti kilikii goona. Asirratti kilikii gaafa goone lakkoofsichi dogoggora ta'uu mala 68 77 57 aanatu dogoggore jechuudha. Aanatu dogoggore 68 68 lakkoofsichi 68 77 57 dha. 68 77 57 aanatu dogoggore daqiiqaa muraasa waan turuufi lakkoofsa kana gaafa guuttan ariitiidhaan guutuu qabdu jechuudha. 68 77 57 iddoo kanatti guunneen booda maal jennaani verify jennaan. Dogoggoruu hin qabnu jechuudha. Dogoggortan akka ammaati. Kanatti amma verification isaa naa xumuree jira. Iddoo alloo jettu kanatti alloo gootanii xumuruu duwwaadha jechuudha. Kana booda redirect godhee kanatti kuno suura kiyya hunda baasee akka naaf xumurame fida. Kanaan booda accept update iddoo jettu kanatti kilikii gootanii accept goona. Kanatti pending approve jedhee jira. Salphaata kanatti mana keessan teessanii baankilee kan barbaadan illee xumurachuu dandeessu itti fayyadama. Kan isiniif hin galle koomentii barreessaa. Akkasumas liinkii barbaadan immoo kan baankii barbaadanii karaa telegiraamitiin isiniif erginaa kanatti itti fayyadama. Tokkoon baankilee kanatti fayyadamtu jechuudha. Ammallee al takkicha gara duubatti deebi'een isinitti agarsiisa. Gara furtuu aappitti deebi'ee jechuudha. Gara telegiraam chaanaalii furtuu aappitti deebi'ee liinkiin asirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa baankii yookiin immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa osoo ta'e asirratti kilikii gootu. Kanaan booda kanatti fuula kana isinii fida. Isin akka inni biisii isin jalaan goone sarara tuttuqaa 3 gara gubbaa jiru kana yookiin sarara tuttuqaa 3 gara gubbaa jiru kanatti kilikii gootaniiti open in iddoo jettu kanatti kilikii taasistu. Yoo direct isiniif hin banu ta'e jechuudha. Kanaan booda kana argitanii isiniif fida jechuudha. Amma kun kan Oromiyaa baankiiti. Isallee godhee isin agarsiisuu nan danda'a. Akka kanatti account numberii keessan asitti guutu isin jira. Account numberii asitti guuttu itti deebistanii lakkoofsa inni asitti barreesse kana fuuldura kanatti guutuu jechuudha. Kan baankii tokkoon isaa garaagarummaa guddaa qaba. Hunda isaanii nu agarsiisu jettanii illee kanatti isin agarsiisuu ni danda'a. Fakkeenyaaf kan Oromiyaa baankii yookiin baankii hojii gamtaa Oromiyaatti isiniif haa dabalu asitti akkaawuntii nambarii kiyyaan guuta yookiin lakkoofsa akkaawuntii kiyyaan guuta jechuudha. Lakkoofsa akkaawuntii kiyyaa asitti guuta. Lakkoofsa akkaawuntii keessanii guutuu jechuudha kan jalqabaa irratti. Iddoo lakkoofsa akkaawuntii keessanii akkaatti guuttaniin booda dhuftanii iddoo fuula duraa kanatti jechuudha. Lakkoofsa akkaawuntii keessanii jalqaba kanatti adda guuttaniin booda dhuftanii iddoo type karakter heer iddoo kanatti lakkoofsa asitti argaa jirtan fakkeenyaaf qubee asitti argaa jirtan kana. Qubee asitti argaa jirtan qubee asitti a, ja, ma, ja, pa, fa iddoo kana dhuftaniiti akkuma jirutti guuttu a, ja, ma guddaa ja, pa, kana booda fa jettu. Qubee dogoggoruun qabdan fakkeenyaaf amman fa jettu. Fa ta'ee kan gootaniin booda send OTP kan jedhu kanatti jira. Send OTP irratti kilikii gootu. Send OTP irratti kilikii gaafa isin gootan akkuma hammaa national ID'dhaan ID keessan isinii ergaa jechuudha. Isinii ergaa lakkoofsi koodiin ergamu kun yoo guddate daqiiqaa 5 kan inni turu. Kun asitti ergee jira jechuudha. 1969 87 isan asitti guuta. Isan asitti guuta. 19 69 87 iddoo kanatti guunneen booda 1969 87 iddoo kanatti guunneen booda maal goona verify OTP iddoo kanatti kilikii goona. Asitti kilikii taasistu jechuudha. Kanaan booda asitti kilikii gaafa isin gootan kanatti kana isinii fidee ka'ee bakka kana consist to Corporative Bank of Oromia jedhee access to my national ID kan jedhu kanala sarara yookiin geengoo as jirtu kana keessatti kilikii gaafa isin gootan kana isiniif ibsa. Asirratti kilikii goona. Gaafa kana continue with national ID kan jedhu kanatu jira. Isarratti kilikii taasisna. Asitti kilikii goonaa jechuudha. Kana booda continue with national ID kan jedhu kanatti kilikii gaafa goone kanatti gara search godhee kana nuuf fidee ka'ee amma immoo login with code jedha jechuudha. Isa duraa faana wal fakkaata. Kanaan booda login with code iddoo kanatti kilikii gooneeti fan number enter your fan number or faayidaa alias number iddoo kanatti kilikii gooneeti lakkoofsa fan numberii keenya asitti guunna. Lakkoofsa fan numberii keenya asitti guunna. Ani dursee copy waan godhadheef asitti guutu. Kanaan booda send code iddoo kanatti kilikii goona. Koodii nuuf ergaa jechuudha. Koodii nuuf ergaa.
koodii nuuf afkinya kuno koodii ergee jira koodicha finneeti asitti goona koodiin inni erge sakamii gara meesejii keenyaa deemneeti koodii inni nuuf erge sana fayyadamna jechuudha gara meesejii deemne koodii inni erge sana fayyadamna gara meesejii deemneeti koodii inni nuuf erge kan erge sana kana jechuudha koodiin amma gale duwwaa 87475 seedu kana fayyadamnaa isa finneeti eessatti goonnaa asitti goonnaa jechuudha kun iddoo kanatti goonna meeqa ture duwwaa 87475 asirra kilikii gooneeti duwwaa 87475 irraa kana goonen booda verify iddoo hedduu kanatti kilikii goona iddoo biluu ta'ee jiru kanatti kilikii taasisan asitti kilikii yaasin gootan kanatti akkuma sammaa sana guutuusaa isin xumura kanaan booda maqaa keessa adrees birzii hunduma kana aksesii akka gootu jedha kanaan booda alloo iddoo hedduu kanatti kilikii gootanii alloo gaafa nuti goone redirect jedheeti xiqqoo eeginuun jedha kun verify successfully jedha jechuudha kun lamaasa verify godhadheen jira jechuudha amma baankii nigdi baankii fi akkasumas kun kanatti fidee jira hojii gamtaa lachansaa xumuradhee jira kanaan booda complete access link kan jedhu kanatti kilikii gooneeti xumurree jirra jechuudha kun completely hunduma isaa xumurree jirra kanatti waa hundumaa xumurachuu dandeessu itti fayyadama yaada qabdan koomentii irratti na barreessaa tokkoon baankii isaa barbaadan immoo isin ifan hojjedhaa yaada keessan naaf qoodaa laayikii sheerii gochuu hin dagatina yaada qabdan koomentii irra kaa'aa liinkii barbaadan telegiraam chaanaalii furtuu abbiraa guutummaatti argattu yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarra nagaatti.